dhaabbata miti mootummaa Amriif Health Afrikaatti piroojeektiin Digital Inclusion for Youth magaalaa Adaamaatti dargaggoota dandeettii teekinooloojii fi ogummaa dijitaalaatiin ga'oomsaa akka jiru ibseera. Dhaabbatichi waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa wajjin ta'uun mata duree galmaa'aa bilisaan ogummaa baradhaa jedhuun sosochii dargaggoota gaggeesse. Magaalaa Adaamaatti qindeessaan piroojeektii Digital Inclusion for Youth obbo Masfin Daanyee ogummaa adda addaa fi teekinooloojii wal qabate dhaabbilee idil-addunyaa gama kanaan beekamtii horatan waliin ta'uun karaa marsariitiin dargaggoota hojii barbaaddotaaf leenjiiwwan gaggabaaboo kennina jedhan. Faawundeeshiniin Vodaafoonii fi Safaariikoom Itoophiyaan piroojeekticha faayinaansiin deeggaruu jedhan. Waajjira dargaggoo fi ispoortii akkasumas waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa wajjin ta'uun kanneen leenji'aniif walitti hidhamiinsa hojii uumuu irrattis akka hojjetan kaasaniiru. Leenjiiwwan gaggabaaboo kan dijitaalaa ta'an jechaadha. Leenjiiwwan adda addaa gaggabaaboo hojiidhaaf kan nama fayyadu jechaadha. Hojii argachuudhaaf kan nama fayyadu. Dabalataan walitti hidhamiinsa liqii, walitti hidhamiinsa hojii paartinarii qabna. Kan wal faana hojjechaa jiru warshaalee dhaabbattoota magaalaa keessa jiran gurguddoo paartinaroota keenya yeroo darbe foramii goonee turre isaan waliinis iskilii isaan barbaadan leenjiidhaan dhiyeessinaaf jechaadha. Leenjiidhaaf dargaggoota hojii hin qabne biiroo carraa hojii uumuu waliin taane waajjira carraa hojii uumuu waliin taane dargaggoota hojii barbaadaa jiran iskilii dhaabbattoonni sun barbaadan akka leenjiitti kenninaafi faasiliteet goonaa akka kennamu san booddee intarnishiippiidhaan yookaan immoo qacarriidhaan akka gara hojiitti galan goonaa jechaadha. Dargaggoota kallattiin hojii uummatuu barbaadaniifis haala liqii faayinaansii dhaallee akkaan gadaanaa ta'e itti argatan taasifama kan jedhan obbo Masfin deeggarsaa fi gorsi ogummaa daldalaan wal qabatullee ni laatamaa kaasan. Giddugala dargaggootaa magaalaa Adaamaa lakkoofsa tokkottis tajaajila intarneetaa bilisaa dargaggootaaf dhiyeessuu fi gama biraatiinis tarsiimuu dijitaal Itoophiyaa 2030 biyyattiin qabattee tumsuu irratti argamna jedhan. Warra hojii dhuunfaa fi barbaadaniif immoo carraa liqii akka argatan liqii parsantii isaa faarumaan gadi wannoo dhalli isaa faarumaan gadi aanaa ta'een loon faayinaansiingii jechaadha. Isa haala mijeessina. Dabalataan deeggarsa hojii daldaalaa ni kennina. Deeggarsaaf gorsa hojii daldaalaa. Inni dhumaa immoo tajaajila intarneetii bilisaa faast intarneet kan ta'e giddugala dargaggoota lakkoofsa tokkotti kennaa jirra jechaadha. Dargaggoonni 700 magaalattiitti fayyadamuu leenjii fi tajaajiloota piroojeektichaan kennamuu ta'uu eeraniiru. Sagantaa sosochii dargaggootaa magaalattii keessatti gaggeessuu eegalle kana boodas ji'oottan 5 itti aananiif dargaggoota 5,000 leenjii dijitaalawaa gaggabaaboo kennuu fi carraa hojiis kallattii lamaaninuu uumuuf karoorfanneerra jedhan obbo Masfin. Nuti karoorri keenya akka magaalaatti nama 125 carraa hojii uumuu yookaan immoo hojii qaxaramee ta'uu danda'a yookaan hojii mataa isaa jalqabuu danda'a yookaan intarneeshiippii argachuu danda'a. Nama 125 karoorfanneerra deebi'ee immoo leenjii gaggabaaboo adda addaa immoo nama 5,000 kennuudhaaf karoorfannee jirra. Amma akkuma agartan kana mobilaayizeeshinii irra jirra. Dargaggoota baay'ee harkisuudhaaf jechaadha. Magaalaa guutuu keessa deemnee mobilaayiz gochaa jirra. Leenjiin ogummaa qaalii ta'uu hubachuunis carraa bilisaan leenji'uu kana uumne jedhanii dargaggoonni akka itti fayyadaman dhaamaniiru. Itti gaafatamaan giddugala badhaadhina namoomaa dargaggootaa lakkoofsa 1 Adaamaa obbo Muhiddiin Huseen dhaabbatichi giddugala kanatti dargaggoota teekinooloojiin ga'oomsuu irratti hojii dargaggootaaf akkasumas biyyaaf bu'uura cimaa kaa'uu hojjetaa jira jedhan. Yeroo ammaa kana biyyi keenya haala qabatamaa biyyi keenya digital transformationii 2025 aangootee xumurtee 2030 galmaan ga'utti jirtu kana keessatti dargaggoota gama teekinooloojiitiin ga'oomsuu leenjii garaagaraa kennuudhaan dhaabbata Amriif Health Afrikaa fi Vodaafoon hojiidhaan leenjii garaagaraa dargaggoota irratti bilisaadhaan kan yeroo ammaa kana kaffaltii hedduu kaffalchiisuu danda'an osoo ala bahamee haala salphaa ta'een dargaggoota kanaaf kennaa jirra jechuudha. Kunis gahee guddaadha. Haala yeroo kana biyyi keenya gama teekinooloojiitiin guddataa jirturra kan agarsiisudha jechuudha.
Waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dursituun garee deeggarsaa fi hordoffii jaarmiyaalee dargaggootaa fi badhaadhina namoomaa dargaggoota adde Tigist Baqqalaa dhaabbatni miti mootummaa Amriif Health Afrikaa meeshaalee teekinooloojii wal qabatan dhiyeessuun dargaggoonni leenjii akka itti fudhatan gochaa ogummaa iddoo kamittuu dorgomaa isaan taasisu hidhachiisaara jedhan. Ogummaa horataniinis dargaggoonni carraa hojii isaanii fi biyyas jijjiiruu akka argatan tolchuun bu'aa qabatamaa agarsiiseera jedhan. Bu'aan argame tokkoffaa leenjii argatan keessatti dargaggoonni keenya kumsa irrattis kennaa waa jiruuf keessattuu immoo Itiyoo Kooder irratti kennaa jiruuf hunduu sartifaayii ta'anii jiru. Sartifikeettii dargaggoonni keenya argatanii jiru jechaadha. Akkasumatti dabalata wantoota eenyudhaa ta'an barnoota adda addaa irratti eenyu ta'an irratti leenjii waa kennaa jiru. Hojjettoonni asii leenjii dargaggoonni asitti leenji'an bakka biraallee deemanii kan hojiillee argatan bakka irra deemanii hojii argatantu jira jechaadha. Na akka initiative mootummaa irratti illee Itiyoo Kooderiin akka hojjetaa mootummaatti seenyu adda addaatiin kennamu amma jiru kana irratti dargaggoonni keenya hunduu fixaniira hojjetaa keenya dabalatee jechaadha. Hojjetaa waajjiraas ta'e hojjetaa jiddugala irra hojjetu dargaggoota kana faana leenjii dhaabbatuun kanatu leenjii kana kenneef jechaadha. Dhaabbanni keenya leenjii guddaa eenyu kana dhaabbanni kun kennaa jira jechaadha. Dhaabbanni Amriif.